دنيا في أبدي ولا لن إفتون جدو سنتي ولي أرارسو قبدي ملي دنيا في أبدي جدوتي وان تاني عصوهم قبدو برا أورو ويا لما صديقي سنة قدو واي مناق يسقيسي نفودي في قناقنا سياسيسي سينغا فدا نمني دنيا في إفتو والديري سي فرطو داتي ورا ركوساتي ورا كباريس ربيا فيو سوچا ورا كجوادي ربيا فيو سوچا دعاء سيني غدو سيني غراتين جرا كلن سمرتين بين مالي بليان كياس namni deeyama keessa deeme falfala nama godhaa jiru siin gaafachuuta ana dhufees gaafata waa'ee qiyyaa keessa waan ati qabdu dhufeensi gaafadha na arkita abdii Mustafaa Jannaa isin hundinuu gaa hangaan ol deebi'ee gammachuu fi balloo keessa wal agarrutti rabbi nagaa fi gammachuu isinitti abuusachaa jira ati faradduudha namni faatee fi iftoo lolchiisu jiru namni duniyaa fi iftoo lolchiise namni abdii fi duniyaa wal lolchiisaa jiru ani hin fuune fuudhuufis hin taa'u biyya man keessatti an fuuni rakkoo qabaa birraan gaa akkasumatti mana kiyya deemee iftuudhaan fuudhee jechuun gaa hiriyaan ijjitii obboleessaanii dho'isitii fi fakkeenyaaf yoo nan fuudhee birraa horroon dhaqqee iftuudhaan fuutee jechuu qaba birraa horroo namicha faraddu siifin dhufa guyyaa waa xiqqoo booda eeggadhu boruu iftaan keessaa dhufeetiin rakkoo ati mana kiyya keessatti uumte kana waan asirraan ga'u arguuf jiraata waa'ee kiyyaa keessa maas naqe an fakkeenyaaf yoon fuudhee hiriyaa kiyyati ijjitii hiriyaadhaan ni dho'isitii an yaman keessatti niis hin fuune niis fuudhuufis hin ta'u akkami deettee iftuudhaan Ibrahim fuudhee jettee mana kiyya deettee waan hin taane haasoyta maaltu siin gee birra namicha faraddu duraanuu ati haasoyni ati haasoytu haasoo ganda keessa deemanii beeroo lidiran haasoyta waa'ee kiyyaatti maaltu sugee birraa warro fadhaa fuudhuu fadhaa dhiisu waa'ee kiyyaanni fuudheedhaan maaltu sugeetti maaltu mana kiyyaa sugeesse maaltu siin gee ni fuudhee Ibrahim maaltu siin gee fakkeenyaaf yoon fuudhee siin waa'ee kiyyaa sii dubbata ayyama keessatti mara deem fuudhee oo fuudhu namni biyya jireenya mataa fi jireenya maatii fi jijjiiruu fuudha malee yaman biyya lolirra deemaa jiru biyya sana keessatti dhalaalama fuudhan namni tokko yoo fuudhu taate yoo yaartii tana ta fuute hunda namoota yaman keessa fuudhes waa hedduu agaraa jirra fuunii yaman keessatti bu'aan qabu maaltu siin geetti dheettee waan kana hunda haasoyte namoonni waa'ee kee beeku dubbachaa jira warreen akka Abdunaasir warreen akka Boonaa warreen kaskaa keessi beeku sitti himaa jira anis daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya guyyaa lama sadii keessatti karaa sanaatiin ol deebuu deema na eeggadhaan sininjaa hanga guyyaa Kamisaa Arbaa Jimmataatti yoo rabbi jee maatii biratti ol deebi'eetiin kijiba muktaa birraa horroon uumee nama ol lolchisaa jiru kana hunda dhaqeetiin daamsaa daawwattoota kiyya na eeggadhaan sininjaa birraa horroo ati waan dheettee faradaan yaa abbaa siirii yaman keessa nama meeqa lubbuustee meeqa maraachitee meeqa dhamaasaa jirta namni duniyaa fi abdii idduutti illee yaa'ii guddootan uumaa jiru ammas yaa'ii duniyaa abdii idduu jirtu deemaa jirtu fuutee mana kiyya dirqiin dheeyite abdii mana Ibrahim dhaquuf deemaa iftuun abdii mana kiyya jettee waa meeqa haasawaa jirta siin harkaa na laaltaa dhufaan jira guyyaan 2 fagoo miti ammaan dhufa namni duniyaa fi iftuu lolchiisaa jiru namni faatee fi iftuu lolchiise na eeggadhu yeroo gabaabdutti kabajamtootaa fi jaalamtoota kiyya dhufaan jira na eeggadhaan sininjaa isinirraa turuu kiyyaaf dhiifama haaluma jireenyaatiin na fakkise assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجنتو تافي جالتم توتال مان روما قبيا الدنيا في بيا قيس جرتن نجيا في جال اللي قوني ربك بك سنجرتن سنيا قويتشا أسمان قدو أندرسي أبو مغياب دي فمان سنقا فدا إبراهيم عبد الله إيسا بدي إيسا جرتا مالي فدي قبي دبردو باتي جو قطو سنقرر مالتاتي يتني وري نقا فچاتو تنقلتو مادا قيسا في علان اللي نموت الدوت نقا فچاتو ري isin raafagaachuu guyyaaf dhiifamaan isinin jecha asumaan gaa haalli jireenya addunyaa guyyaa tokko gammachuu guyyaa tokko gadda guyyaa tokko rakkoo guyyaa tokko balloo akkuma gaa ifaa fi dukkantiinis waluma faana deemtutti gaa rakkoo fi balloonis gammachuu fi gaddiinis wal faana deema wanni baatii jaasin irraa tureef gaa haaluma jireenyaa tun na bachiise saniif gaara deebinee dhufnee jirraa wanni banneefis gaa har'a rakkoo dhiyoo kana deemaa jirtutu nas baasee maali haadha mana keetiitti hojii maaliif wal labdanii maali eessa jirtaa bikka jirtus bayi dubbaddu nuuyimii horii jechaa turtan bikki namoonni natti badee karaa biyyaatiin deema jettiin baatee 4 guyyaa tana asirraa deemee gaagizeen asirraa deemu waa hedduun nama mudataa yeeman maqaa isaan adan biyya jaamtu jira biittiin jirtun adan jaamti adanumaan jira saniifu gaadiyoo tanaa muktaareen weeween yookaan birraa orroon mana kiyya deemee iftuudhaan Ibrahim adani fuudhee jira abbaa mana keetii fuudhee iftuudhaan waan jechaa tureef
iftuuni dubbisaa sanduuqa fudhattee Ibrahim Adane fuudhee jira as bahii dubbadhu maali rakkoon teetii isiilleen jechaa turte namoonni baay'eelleen maaliif calliftee Adane fuudhuun kee dhugaadhaayi naan jechaan na gaafachaa turtanii fakkeenyaaf yoo nan fuudhee Mukhtaareen iftuudhaan dhaga'een fuudhee jechuu qaba daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa Mukhtaaree asumaanati obboleessa kiyya biyyi tun biyya lolli deemaa jiru biyya harbii qabdu biyya namni keessa fuudhuu miti deemtee gaa'iftuudhaan Ibraahimni fuudhee giteettee mana deeytee waan akkana haasofitee Mukhtaaree sirraa gaariidhaati fakkeenyaaf yoo nan fuudheeti nama icciitii xiyya naa qabu moo nama icciitii xiyya baasu mee takka tuutanan si gaafadhaa Mukhtaaree asumaanii an fuudhee waan fuudhuu fedhe fuudhoo obboleettiin xiyya faateen quban qabne hafaatuma quban qabne akkamittiin fuudhamee maal barbaadaan fuudhu biyya namaa keessatti jaartiin qabaa ilmoon qabaa keessa yeman keessattiin fuudhaan yeman keessa waan fuudhuu kabajamtoota fi jaalatamtoota kiyyaa asumaan gaa warri irraa turtanis warri isin irraa tures warri maan irraa baddeettanis galatoomaadha biyya tana keessa waa jaartii lama fuudhu warroonni jaartii lama fuudhee waas keessatti waan ta'a turan agartanii jirtanii biyya yeman keessa jaartii lama fuudhuun bu'aan qabu waan takka tana namaa gootu san qabdu saniifuu gaa arraas beetiin dubbadhee jira dubbachaa jira haasawaa jira an fuune fuudhuufis hin taa'u ammallee isinumaaf hin deebi'ee jaa hin fuune fuudhuufis hin taa'u yeman keessa fuuni bu'aa takka naan qabu waan takka tanaa godhan qabu waan irraa hir'isu malee saniifuu namni yoo fuudhees rakkoo dhuftuus hin jirtu shari'aa teenya fuudhaa jee amantaa teenya fuudhaa jee amantaan teenya keetti jettee dareeddee hojjettee haadha manaa keetii hunda walqixa jiraachisuu dandeesse fuudhaa jettee biyyi tun biyya haadha manaa lama fuudhanii miti takkaa itti jiraachisuu dandeenye miti nama iyyuu gaa diinagdee biyya tanaas ni beeka saniifuu gaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya isin irraa turuu kiyyaaf dhiifamaan isin hin jaa asumaan gaa dhaamsi tokkichiin qabu iftuudhaaf iftuu ati namni fakkeenyaaf Mukhtaareen mana dhufee ni fuudhee yoo siin jee dubbii Mukhtaaree fudhattee faatee obboleettii xiyyaa hojii yaa'ii godhuun kee waan gaariidha waan sirriidha asumaan hin dhaamsasee qaba faateedhaan abbaa feete mana kana fidaa dhiiraan fidaa waan ati jettee sarkeetiin jira faateelleen mee mana obboleessa kiyyaa nama fidii anaa du'ee fiddaa siin jechaa turte waan isin gadhiisanii namaan laalaa awwayin dalagutti hin jirre malee abbummaan fedhe mana haa dhufuu gizee jettee mana abbaan manaa hin jirre dhiirti maal gootii mana abbaan manaa hin jirreeti eenyu dhufuu danda'a eenyu yaamuu dandeessaa asumaan hin dhaamsasee qaba fakkeenyaaf abdii haa dhufuu jechuun keessan abdii saahiba kiyya ilma biyyaati abdii haa dhufuu yeroo jettu kana abdii maal godhuudhaa dhufa mana abbaan manaa hin jirre maal godhaa daawwattoonni keenya illee komantii hedduu barreessaa turani akkasumatti abdiillee mana keenyaan dhufaa siin jechaa ture abdii Mustafaati an duniyaanis intala biyyatiyyaati inni abdiis ilma biyyaati nuti walitti warra ijoollee gandaati abdii yoo dhufellee rakkoon jirtu hin jirtu akkaataatti dhufanii jira kaleessaa inni dhufana bira kaleessaa hojii teenya garuu har'aa waan hin jirreef jaartii yaasii bira hin jirre maqaan si hedduudha waa hedduu dubbatan namni saniifuu abdiilleen akkasuma inni dhufa jee malee hin dhufne anama yoo dhufellee namaatu dubbii namaa jijjiiree waan hin taane haasoo malee abdii yoo dhufellee rakkoon qabu ilma gandaatti duraan na bira dhufa anillee numaan dhaqaa akkaataa abditti haa dhufu itti santu akka maleedhaa iftuun duniyaa fi abdii lolan iftuun jidduu seentee walii araarsuu qabdi malee duniyaa fi abdii jidduutti waan hin taane haasoo hin qabdu isinis gaafa hojjumtaa daawwattoota kiyya waan isin haasoo itti agartanii jirtan anillee akkasatti harkaa jira abdii fakkeenyaaf mana kanaan dhufe hojii saahibaa Ibraahim ilma biyyaa Ibraahim yoo dhufe akka obbolummaatti ni dhufa garuu akka isin itti haa dhufu itti san bultii mana maarreedhaan mana kiyya deebisaa itti san dogongoraa amma haasoo inni akkasii san dogongoratti hin beekaanii dogongoree akkasii san deebuun qabu ilma namaati gaa namni dogongoraa namni dogongoree hin jiru saniifuu faatee fi iftuun maalirra walii bujjirtan wanirra walii bujjirtan faateen dhaqeetiin ijoollee fuudhaa iftuu biraayii jette halgaddalee na dawwalte deengadda na dawwalte turte adanuma kana na dawwalte ijoollee dhaqeetiin fuudhaa intaltii deemtee ijoollee mana dhiiftee deemaa oltii waan jaamu takka kaaftee faateen waa hedduu natti himte gaa'ee waa hedduu haasoyte
waan isin asootu sananis numaan daddagayaa sanii bufaateen ijoollee yoo fuutees akkatti ijoollee fuudhanii jira iftoo ijoolloltee osoo hin taane iftoo wajjiin rakkoo fiddee osoo hin taane ijoollee akkanuma deeytee ilaaltee yoo ijoolleen faasee hojii deemnaa iftu se hojii deemuu feenaa mana keessa dhaquu feenaa ijoolleen jetteen fuudhuu qabdi yoo ammoo isin ijoollee tiyyan fuutu ijoolleen tiyyan biraa deemuu qabdu jettellee isi hojii waa'ee godhuu sun ta'een dhiisuu qabdi anilleen faateen deeggadda gisee isin jettee waa hedduun itti haasofte aaraan dhaqi ijoollee san fuudhiin jee akkaataa isin keessa jirtus quban qabu akkaataa isin irra jirtus quban qabu anis bilbileetiin gaafadhaa rakkoo jirtu tanaas iftuu bilbileetiin wanni ati tiirtuun sirrii miti ijoolleen faatee hojii waa'ee godhuun sirrii miti jaartiin jaartii obboleessaa kabajuu qabdi obboleettiin jaartii obboleessaa kabajuu qabdi saniifuu gaa isaan lameen jettutti wanni deemaa jiru waan gaarii miti waan bareedduu miti wal kabajaan wal jaalalaan akka namni dumaashiin obboleettii jaarsaa kabajutti akka jaartiin obboleettii jaarsaa kabajutti akka obboleettiin jaartii obboleessaa kabajutti wal kabajanii jaalalaan wajjin jiraachuu qaban wajji deemuu qaban lola kana dhaabuu qaban anillee yeroo dhiyoo booda amma karaa adaniin ol deebi'aa baharri ka'ee jira yaa'iinis achitti ammaan tana yaa'iinis deemaa jirti baharri ka'ee jira xayyaara duraan nama galchulleen dhaabbatee jira oowwaa wajjiin yeroo oowwaa kana baharri ka'a saniifuu gaanilleen oliin deebi'aa kabajamtootaa fi jaalatamtoota kiyya asumaan dhaamsinan qabu abdii Mustafaatiif jannaadhaan isinilleen yaa'ii godhaa jirtan kana rabbi isinirraa dhaabu gaawaan jaartiin balleessite jaarsumaa tolchaa iftutti yoo aartanillee ana dhufee walitti isinirraa aarsaa asumaan jechaa abdii fi jannaan iftuu isaan hunda wajjiin gaafaan deemus dhiifa walitti wal quba qabaadhaa amaanaa isinillee hojii jiraadhaa hangaana biyya dhaqee deebi'uu jeetin isaanillee walumaan naga geessanii iftuu fi abdii fi duniyaajii walumaan naga geessan gaafaan deemullee saniifuu gaa isaanillee walitti naarinaadhaa isaan hunda bilbileetiin asumarratti isinii dhiyeessaa daawwattoota kabajamtoota kiyyaatti duniyaas abdiis iftuus faaxees isaan hunda rakkoo dhufte tana anaaf fixuu qabaa namni gabbee rakkoo tana fixuu danda'u ana warri keessan na daawwatanii Ibraahim rakkoo tana hunda siif fidaa jira rakkoo tana akka fidde gabbee fixii maaliif callistee hanga iftuu fi faaxee wal lolan hanga duniyaa fi iftuu wal lolan maali rakkoo tana hunda maaliif ittee idee warri naan jechaa turtan warri qaamaan na beektan galatoomaadha warreen ijoollee kara biyyaa walitti dhiyaannulleen tabiyyoota akka Saudi Arabiyaa Yemen keessa qaamaan jirtan warreen akka Dubaay Imaaraatii fi Kuwait Qatar Bahareen jirtan warreen akka Ameerikaa Kanaadaa Austraaliyaa jirtanilleen warreen hedduun na dubbistan kanaa dawwaltan galatoomaa isiniin jaa warreen biyya teenya keessa jirtanillee Itoophiyaa keessa jirtanis galatoomaadha asumaan gaa namni kafadee waliin haaraa arraba ilkeen walloonii haara boodaas gammachuu dadda araaramaa jira walitti aaranii walitti aaran cufa yoo rabbi inshallah walitti fayyifnaa araarama isin dubuufnaa waa takka yaadina daawwattoota keenya anilleen qaamaan hara sanaatti waliin deebi'aa maatii keessatti ol deebineeti waan babbadee waan aara jiru kana hunda inshallah dubbannee finna rakkoo qilleensa deemaa jirtus keessaan finna waa takka yaadina isiniin jenna asumaan subscribe like share nu godhuudhaan nu gargaara baatii jaas YouTube kiyyaas qabbanaa'ee jira baatii jaamaa irratti hin dalagne fuula qilleensaa daawwattoota duratti isin baane tanuma isiniin jechaagaa asumaan gaa saahiboota kiyya warreen akka Juwaadeetis karakkoon irra dhuftee furmaateefaas Bahaaris Fatiyaas warreen hojii nyachaa turre warreen amma haalli jireenyaa adda nu baase Bahar Sufiyaan Fatiyaa Juwaadee furmaatee warreen akka Balloo yoo gaanis hiizaa fi hedduudha saahiboonni kiyya warra dhukkubsatee warra akka Bahaaris rabbi haa fayyisochaa warra akka Juwaadeetis rabbi haa fayyisochaa du'aa isinii godhuu isinii godhaatiin jira qilleensuma irratti hin bahin malee obboleeyyan kiyyaas hangaan dhufee qaama wal agarrutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh nagayaan naa turaa kabajamtoota